Sammuun-In qulqullaa'in ilaalcha qulqullaa hin qabu. Guyyaa gaaf tokko dubartii tokkotu ganama boroodhaan kaatee karaa Daawitii mana ishee keessaan baastee gaabii miicamee taa'u tokko ilaaltee turte. Isa ilaaltee namni gaabii kana miicee bareechee miicuu harkisaa haa caccabu malee sirreessee miicuu jechuudhaan arrabsiti turte. Abbaan manaa siree isaarra ciisee dhaggeeffata. Guyyaa lammaffaas kaatee akkasuma jette. Maaltu ta'e jennaan mee ilaali dhoqqee duwwaadha waa tokkoyyuu hin miicamne yookaan miicuu hin dhiisanii jechuudhaan dubbatti turte. Guyyaa gaafa sadaffaa abbaan manaa ganamaan ka'ee Daawitii sana baay'isee oomoodhaan bareechee miicee dhiise. Dudduuba isaatiin kaatee arrammoo gaafa isheen ilaaltu gaabiin baay'ee addaatee ta'a. Arrammoo irraa ka'ee fakkaata seexanni isaanii baay'ee bareechan miican jechuudhaan dubbatti. Obboleetti hin gowwamiin. Daawitii kee halkan ka'ee miicee qulqulleesse. Silumayyuu xurii wayaa sanaatu sitti mul'atatu hin taane xurii Daawitii keerraa xurii mana keerraatu isarra fakkaate sitti mul'ate. Namootatti quba qabuun dura of ilaalii ittiin jedhee jedhama. Sammuun qulqullina hin qabne namootaaf ilaalcha qulqulluu hin qabaatu. Yoo siif hin galle ta'ee hin kennin. Maaliif hin jedhe? Guyyaa gaaf tokko armee tokkotu waldaa kiristaanaa keessatti amma yerootti qabeenya keenyaan waaqessinudha jedhanii qodaa naannessuutti ka'anii birrii 50 sabbata ishee keessaa fuutee oodhumee baaboo naa deebisi jijjiiriiti jetteen. Gaafa isheen jijjiirii deebisi jettuu jijjiirraan dhibe. Isheen birrii 10 kennuu barbaadde jijjiirraa waan dhibeef garuu acha baasaa ittee dhumaa keessa buuftee dhiiste. Galtee immoo jaarsa isheetiin maaloonoo qarshii 10 qodaa keessa buusadhee qodaa mabaa keessa buusadheeni qarshii 10 dhabee jijjiirraanis dhibeennaan achuma haa ta'u deemanii 50 kee buusee dhufee jetteen. Wayyoo in kassarte kaa jedheen jaarsi. Maal jechuudha jennaan kanati kennuu barbaadde 10 kanati keessa buufte 50 isati kennuu barbaadde sana ilaala Waaqayyo malee isati dhabdee keessa buufte miti. Wayi si hin taane wayi Waaqayyoof hin taane in kassarte wanti Waaqa duratti si lakkaamu waan ati garaadhaan gootedha. Namicha guddaa tokkotu ganama ka'ee mandararra deemee daboo kadhata ture. Maaloo manan ijaarradhaa ammuma dandeessan dhakaa naaf fudaa kottaa jedhe. Namoonni hundumtuu tole tole jedhanii ganamaan gaafa ka'anii inni tokko guddaa baadhatee dhaqe. Namichi kun dhimmamee nu kadhate waan ta'eef wanti gaariin hojjetamuufii qaba jedhee dhakaa guddaa baatee fi dhaqe. Walakkaan immoo giddugaleessa fuudhee fi deeman. Inni tokko harkuma isaatti ammasuma kana baadhatee dhaqe. Eenyummaa namicha sanaa hin beekan. Akkasumatti garuu nama biyya hormaadha waan ta'eef waan nu godhu hin qabu. Waan nu fayyadu hin qabu jechuudhaan namni kanuma yaada isaa baatee dhaqe. Gaafa isaan dhaqatanii achi ga'anii bubuusuuf ka'anii hin buusinaa qabadhaadhuma dhaabbadhaa nan dhufaa jedheen. Tole jedhan baadhatanii dhaabbatani. Innis hin baattan ammis hin baattan jirtan kun hundisaa kan keessan qabattaniitu warqee isiniif haa ta'u jedheen. Hunda isaaniif warqee ta'e. Inni guddaa baatu warqee guddaa, inni xiqqoo warqee xiqqoo. Akka fuudhan dhaqanitti argatani. Gaarummaan ati gootu matuma keef.
Gaafa gaarii hojjettu namaaf utuu hin taane mataa keef. Gaafa hamaa gootus namaaf utuu hin taane mataa keef. Wanta gaarii yoo yaadde gaariitu siif yaadama. Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 12. Wanta namni akkasiif godhu barbaaddu atis namaaf